abdata waamne eegu jirra hagen dhufuuf hafla kanallee asuma keessa booda laaltanii takkitti sakkatuyyuu isa jaalatee jira isi qopheesseef jechuudha anin jaaladha keessallee hojii asofne innis na jaalataaf diin qaba yoo dhabillee yoo nadidallee in danda'a rakkoon qabu ni naanneffadhaa of duraaf jala deemee akka kadhadhaa ittee jirti jechuudha as keessa sadiin keessa takkitti tamiin akka taate booda argitan. ولا برو قلبي نفوت ولا برو قلبي نفوت اجدنو سر النبوت ما تالا تبربر لبين قجون جلك بمار الكن قرصان ما تالا تبربر لبين قجون جلك بمار الكن قرصان الكان نبي جباتا نأماني أمو باتولي نما فتيس يقافت اللي قلبي فوتي نرى الراسني قافي برانا تنكاسني ماري أدين دبي فقودي كولي جلجون فرماتا كوتي قالوني كوكي جيبودي دا كان في فيك ننسي بدا humnaki yaa ol kan ta'ullee si waa dhabaa warra kadhullee walee muraas kootu sanyii namaa boruu na fakkaate torbaan lamaa si jaalle jennaan natti hin boonine guyyaa beekamaa narraan oolini anas si barbaade si leellisa jechoota filee sitti weeddisa si jaalle jennaan natti hin boonine. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. كنا كم تبقى جرات تجيب ويا رمال قبل نسيم دفنة أكو مرة كتبه سنون بكتك السلامة قبل أتي سنين دجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا لا نانت أنا رديا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت أنا رسول دعوة كنا بقى جرات تجيب أكو مرة نركتن شانا لكم كأنوتي كينغورو مثل كينغورو غبا جرا كينغورو غبرا مال غونا بجتاتي سبوني أكو مرة كتن كينغورو هدو آره هدو rakko cinqaa keessa jira silaa viidiyoolee argitanii jirtanii akkuma beekamu jaalalti waan nama gootu hin qabdu hedduu sabbii jaalataatiin lafarra gangaltaa jira waggaa takkaa ol miidhamaa ture amma sancaatu miidhame jechuudha amma har'ammoo kalaas inni akkas ta'ee wanti jechuurra yoo xiqqaate akkuma argitan baatti tokko ol chaanaala yuutuub irraa badee jira jechuudha yuutuub irraa dalaguutti hin jiru sababbiin kun hunduu waan rakkoon isa duuba jirtu waa wanti taatee fi ni beektanii akkasi kanaafuu rakkoolee hedduu arguu jettanii amma wanni asitti nu argamneef rakkoolee sanniin furuu fi kanaaf haflaa xiqqishuu isii qopheessinee fi yoo inni jedhu taate kadhachuu fi akkuma beekamu yeroo kaminuu haflaa yeroo daleenu piraankii takka takka irratti daleenee kaanitiin yoo inni jedhu taate dhalaalee babbareedduu qopheessineef jirra. Takkallee ni jirtiin dhufti mana fincaanii seenteen dhufti qoy afixattu yoo fixattee dhufti akkasi maa koltabe waa hundaafuu mee jalqaba dubartii sadi keessa kootu fixatte kootu fixatte akkuma argitan ta mana fincaanii deemte dhuftee jirti maal mana fincaanii goota mana fincaanii maal goota namni mana fincaanii nama dhagaa maal ta'uu dhaga ada kam tahu deh. Yo, sana apa gitu ya? Ya ini pakainya bisa itu kam tahu. Ini dah boleh. anda buat ambil fincaanii sisi Ayo banyak nana. akkasitti qolli taatu qaanfachiisee isinii soba mana fincaanii deemne harcee itti faradatan harcee tana fuudhee dibachuuf maxxaa kaseente harcee wayii dibadhettee maxxaa kaseente akkasii Ya, masuk ke pintu kan. kun agartu gamaa gamaan didiiman kun waan timaatiin dibatte se'a yoo timaatiin cittoo fe'ee san dibattee dhufte se'a dhufte diimessite waa hundaafuu ati amma dhufte saniif si qaanfachiisu fi salaam mee dur salaamata gaafadhu Akshay. Assalamualaikum jani hai. Mau nikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tuh kan komen tuh tadi ya. Kesari. Aji deh betul mana jalan deh. Hai. Cuma jalan deh. Masya Allah, abdan ani market. Dalali mana kesar gini abi? Juli mana? Juli mana gini tak Kata Dubai. Wajah akan. Kartu lagi saya kata kata. Takuna masih kampate और iri जगह सराडू यमन कैसा वीडियो शूटिंग करतु ताकि इस तरह फर्क नहीं Tidak kamu cuma daruri dah. والله دلاو Ada rekam. Dah rekam. अगर वो मैं और अडवान ने कामफते सुनते वन कैमरा कामफते ना फकाता जरा Daruri kan.
Yoo silaa waan qabatti fakkaatu. Funyaan kee darraa beeysa kun. Tara Keras qabatti. keras dalam kamar. Tiap mana lagi? Isini wa ibu sita cantik lagi. Akkasii walaana geeffannu hordoftoota daawwattoota keenyaa akkuma isin himetti dubartii sadii haaraa isin finne jirra. Na birallee waamne zaahamaan feenu kanaan durallee akkasii zaahamaa goone ejjitti baaqettee ija nyaatee amma shaaraa gubbaa ari'aa jira. Ammas akka ejji nyaanne keessattuu nu jalaa nyaatamti bareedu tana nuuf ilaala. Tafunyaan isii kun kallacharraa ka'ee wanti fakkaatu. Salam. Turillee akkuma argitan fuularraa funyaan qabdi. Sadiin tana keessa Abdallaa filachiisuu fi Abdallaa jedhe Abdataa. Jadi orang itu. Uraadhaa. Ura asal ura gede ya sanu. Tunis akkuma argitan ilkaan irraa kaarruu qabdi. Maashaallah irraa jennee jirra. Sadiin tana keessa itti gabaabbattullee Abdataaf filachiisuuf deemna. Neeru neemi. Sadiin tana keessa itti gabaabbattullee Abdataa filachiisuuf deemna. Inshaallah hin dheeratti. Suutii dheeratti. Yoo dheerachuu dadhabde rifeensa akka qabdu akka ol dheerastee dhaabdee deemtee isaa qixxaa'u. Kita sarkatnya daerah. Haa? Kita sarkatnya daerah. Ni dheeratti mi? Ayyee maashaallah. Akka argite dheeratu. Kanaafuu sadiin keessa filachiisuuf deemna. Osoo Abdataa hin filachiisiniif garuu dhugaa isaa akirratti hin argitan takkitti Abdataaf qopheessinee jirra. Takkitti dhugamaa ta Abdataa jaalatee maraatee jechuu jirtu keessa. Keessallee janajjantee, gubballee janajjantee, jalallee janajjantee rakkisii jirtu. Hanga jaalate. Keessattuu haga madhiyoo tan inni jaalallee isaa duraaniitiin wal dhabee qaadhimaa isaanii duraatiin wal dhabee adda bahee aaree utuu illee dalaguu dhiisee baay'ee tokko ol badee rakkoorra jira jechuudha. Namni yeroo tokko jaalatee ammas miidiyaa irratti namnis beekee namni maannaan jedha ka aaru xiqqoo wiswaasan mataan namni ni tuqama. Rabbi san tuqini. Kanaafuu Abdataa waamnee eeguu jirra hageen dhufuuf. Haflaa kanallee asuma keessaa booda laaltanii takkittii takka tuyyuu isa jaalatee jira isi qopheesseef jechuudha. Anin jaaladha keessallee wajjin asofne innis na jaalata abdiin qaba. Yoo dhabeellee yoo na didallee hin danda'a rakkoon qabu ni naanneffadhaa of duraaf jala deemee akka kadhadhaa ittee jirti jechuudha as keessaa sadiin keessaa takkitti tamiin akka taate booda argitan. San dura garuu Abdataa waan inni jedhu laaluuf sadiin keessaa tamiin akka jaalatu laaluu fi tole jedhaaf hin jedhu filachiisuuf takka keessaa dhoysinet taraa itti ol seensisnee firaankii irra dareennaa jechuudha. Tanatu si jaalate tana akkasii si qaadhimuu deemna akkas jenneen firaankii irra dareennaa waan inni jedhu immoo wajjin kan laallu ta'e jechuudha. Akkasii san duratti kun dubartiin akkuma argitan as siqate. As siqate baran. Maamu hin jaalate Mustafa. Akkuma argitan tatakku. Sun kamera tu berarti aja mata saya. Waatu jira. Waatu jira. Amma akkuma argitan dubartii sadiin tana keessa tatakku kaameraa fuulduratti kaameraa gubbatti baatanii beekanii. Takkuun baane YouTube irratti. Dubartii takkuuyyuu YouTube irratti baatee kanaan dura YouTube irratti hin mul'atin yookaan kaameraatti hin mul'atin. Tuni fa'aa qaanfattee kaameraa sodaatseetan ilaalladha. Tanafa mee like fi subscribe video godhaati. Like saniin fi comment isin barreessanii fi agilisiiduu jajjabaate. Kaama kaameraa dhokattee seentu booda keessa seenti jedhaan waraabde video. Akkasii akkuma isin jenne piraankilee muraasa irra dareenee kaanatiin dhugaan immoo as keessaa takka wayii tan Abdataa jaalatu waan jirtuuf dhugaa itti himna jechuudha si jaalatte. Haalaas tanaa wajjin jiraadhu isin si feetii akkasii barbaadde amman tanaa. Arana egi karoora waggaa haganaa hin qabadhu maal jettan inni warra Karoora waggaa torban jiru waa hin jiru mi? karoora qabda. Waggaa torban jiru? Karoora ajaa'ibaa jira. Daftee heerumtee dhaluuti gaa. Akkas feena. Akkasii Karoora ji'a torban. Kanaafuu Abdataa nama karoora booda wal fuunaa booda sitti heerumaa kan jedhu kan dubartii akkasii hin barbaadu. Jibbee waan jiruuf isilleen immoo qophiidha. Atillee rakkatee mataa jirta. Laa guutuun. Akkasii kanaafuu warroota daawwattoota keenya gara sagantaa keenya itti aanutti dabarra pirankii muraasa eega dareen booda tan itti aantu immoo jara wal qaadhimatan Abdataan tole jedhamu hin jedhu wajjinuu kan daawwadhu ta'a like fi subscribe gochuun nu faana turaa isin jenna viidiyoolee itti aanus hanga dhumaatti daawwadhaa isin jenna namallee hedduu waamne nama hagganaa kanatu iyyuu callisneetumaan akkatti sagantaa sana gooneeti yoo akka isaa innis kan waliin isaatiin beekne asuma keessa isin sadiin keessa takkittiin Abdataa jaalattee haflaa kana gooteef taqaadhimachuuf feesota itti heerumuu barbaaddu. Mee mucayyoo mataan achi jedhu aseen sabe. Sun quutii mee abbaatun jaarsa jalaa yoo son kadheef siree gubbaa kufti sun.
Achi gara gidara aja sira. Jaarsa jalaa ciiste osoo jalaa akka dhiyeessitu siree gubbaa koftee dhabamte. Siree jala bultaa akkana hin jedhe. Inni jala qabaatiidha. Yoo qabee danda'atan yeroo isin jalaa koftee argu. Akka isin hin jenna. Kanaafuu hin aarin jechuuf tamam isin sadiin keessaa tamam boodee akka isaa innis isin didu taate aaruun hin barbaachisu tamam jaalalli suutuma itti jala siisite suutuma ati jala kan taachis Atakkana si qashee Ayo la koya te te. eebanne tuma sodees tokkatti biyyaa akkas irratti daatota kenna dubbii isin dheeressinee jirra hanga dhumaan wajjin tura isin jenna gara sagantaa itti hamsitti yeroo abdataan dhufu eegallaa amma viidiyoo dhaabnetti isa eenaa yoo sa'aat akkas ture walakkallee ture deeqaa didamsee ture teennitu waan isa eena jechuudha. Mee isinoo maal sirrii dalaynee moo sirrii dalaynee yaada keessan koomentii jalatti nuuf barreessaa yaada qabnuu fi maaliif akka dhufne isiniif himnee jirra. Abdataan aariidhaan sirrii yuutuubis dalaguutti hin jiru. Yuutuub irrallee badee jira baay'ee tokko ol osoo gad dhiisin ture ammas kalaas dalagas jibbee olii gad deddeemu jira. Aaree jira jechuudha. Maaliif jaalala ana beeka. Yaa'u innis amma asit dhalatee dhiyooma barnoota fitee dhiyoo tana jaalala eegalee kanaan dura beeku. Ana beeka yeroo duraan barnoota baradhu jaalaltii waan qabdu akkamitti jaalaleetti ganda keessa ari'aa akkamitti wal ariinaa anatu beeka. Inni illee amma asitti wal ari'uu fi gad ari'uu illee hin ta'u. Aareetuma kophaa of ari'uu jira shaaraa keessa jechuudha. Kanaaf maali? Akka isin hin jenna namni jaalala kanaan dura qabdee hin beektan jedhee yaada. Kanaafuu koomentii jalatti nuuf barreessaa sirrii jirtan moo hin jirtanii. Akkas isin hin jenna. Nagaan nuuf tura. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viidiyoo itti aanu eeggadhaa baabaa.